wantoota marsaa laguu dubartii tokkoo dheeressuu yeroo isaa dabarsuu yookiin immoo akka inni marsaan itti aanuu ittiin dhufne gochuu danda'an ulfaan alatti wantoota 4 isinitti himaa. Hamma dhumaatti na caqasaa. Ani Dr. Yoon Bashaanaati. Karaa toora YouTube fi TikTok odeeffannoo fayyaa akkasii isin biraan ga'uun koo ni yaadatama. Gidduutti isin jalaa badeen ture. Garuu amma deebi'een jira. Haalota hojii faana akkasumas immoo barnoota faanas biizii ta'een ture. Amma garuu deebi'een jira. Har'a wanta baay'ee yeroo hedduu dubartoonni na gaafatanii marsaan laguu koo yeroo sana jira darbee garuu ulfaaf qorannoo godheen immoo ulfi hin jiru. Sababii maaliifi kan jedhu gaaffii namoota hedduurraa ka'uudha jechuudha. Gaaffii dubartoota hedduurraa ka'uudha jechuudha. Maaliif dhiphina hamaa keessa isaan galchaa? Maaliif ulfi hin jiru garuu marsaan laguu isaanii hafeera akka ulfaaniifaatti yeroo lakkaan otollee wal quunnamtii saalaayyuu hin qabaatin akka ulfaaniifaatti yeroo lakkaan ni jira jechuudha. Garuu ulfaan alatti wantoonni marsaa laguun keenyi yeroo isaa akka dabarsu taasisan ni jiru jechuudha. Isaaniin isinitti himaarra. Warri hagarraatti subscribe gochuun maatii keenyatti hin dabalamne subscribe gochuun maatii keenyatti hidhaamaan affeerraa keenya jechuudha. Marsaan laguu ulfaan alatti inni tokkoffaanii maal hambisuu danda'a? Humnaa ol ulfaatina hir'isuun. Ulfaatina garmalee yoo hir'isne ulfaatina hir'isuu yoo jiraate hafuu danda'a jechuudha. Marsaan laguun dheerachuu danda'a. Akkasumas immoo qorichi tokko jiru. Qorichi nuti maal ittisa ulfaaf fudhannullee maal ittisa ulfaaf yeroo tokko qusannoo maatiif jennee ulfi akka hin uumamneef jennee kan fudhannu marfeen ji'a 3 faa. Akkasumas immoo inni irreerra kaamu kan waggaa 3 wantootni kunillee marsaa laguu dubartii tokko hambisuu danda'u, dheeressuu danda'u. Akkasumas immoo yeroo isaa akka deegganne gochuu danda'u. Inni gara biraan immoo xiqqoo ishii xabbi jedhee gidduutti kan badus jiraachuu danda'a. Kanaafi qorichillee yookaan immoo daawwaan tokkollee mala ittisa ulfaa dabalatee marsaan laguu dubartii tokko akka inni yeroo isaa dabarsu yookaan akka inni hafu akka inni badu gochuu danda'a jechuudha. Inni gara biraanii dhiphina hamaadha. Dhiphinni hamaan marsaa laguu dubartii tokko ni jeeqa. Marsaan laguu dubartii tokko akka dheeratu gochuu danda'a. Yeroo isaa eegee akka inni hin dhufne gochuu danda'a. Inni gara biraan immoo maalidhaa jeeqamu hormooniiti. Hormoonii sana wanti jeequu istireesii ulfaatina hir'isuun dabaluun qoricha biroo fudhachuun yoo jeequmsa hormoonii faana wal qabata ta'ee maaltu uumamuu danda'a? Dubartiin suni marsaan laguu ishii baduu danda'a jechuudha. Marsaan laguu ishii yeroo isaa dabarsuu danda'a jechuudha. Kanaaf marsaa laguu tokko sirriitti dubartiin tokko arguu fi akkaataan hormoonii qaama ishee keessa jiru baay'ilaansii ta'uu qaba. Akkasumas immoo functionality hypothalamus pituitary ovarian axis wanti jedhamu jira. Iddoo tokko isaarraa hypothalamus irraa hormooniin maddu akkasumas immoo pituitary irraa hormooniin maddu ni gara biraa ovary irraa hormooniin maddanii tiraakiin sun noormaalii yoo ta'e qofaa dubartiin suni marsaa laguu ishii yeroo isaa eegdee ji'aan arguu dandeessi jechuudha. Yoo hormooniin kun imbaayilaansii qabate yookaan hypothalamus irraa wanti maddu pituitary irraa wanti maddu akkasumas immoo ovary irraa wanti maddu yoo disturb ta'e marsaan laguu ishii jeeqamuu ni danda'a jechuudha. Akkasumas ulfaatina hir'isuun inni gara biraan dhiphinni hamaan illee akka inni marsaan laguu ishii baduu taasisuu danda'a jechuudha. Kanaaf dubartiin suni keessumattuu marsaa 3 yoo dabarse inni kun qorannoo barbaada jechuudha. Kana jechuun ji'a 3 fi isaa ol marsaa 3 fi isaa ol yookaan saayikilii 3 fi isaa ol yoo ulfa malee dubartiin sun umuriin ishii waggaa reproductive age taate. Kana jechuun marsaa laguu arguu jalqabdee haga marsaan laguu ishii badutti amma waggaa 45-49 ga'utti yoo dubartiin tokko si'a 3 fi isaa ol marsaa laguu ishii dabarsee akkasumas immoo ulfi hin jiru yoo ta'e qorannoo gochuu qabdi jechuudha. Inni kun dhukkubni jala jiraachuu waan danda'uu fi hakiima mariisisuutiin qorannoo gootee qorannoo sanaa irratti hundaa'uutiin sababa marsaa laguu ishii balleesse sana yookaan akka inni seeraan itti dhufne godhe sanaa bira ga'uutiin qorichi isheef barraa'u ni jira jechuudha. Kanaaf
marsaa sadiif isaa ol yoo dabarse chillaachuun qabdanii manas taa'uun qabdanii otoo ulfin jiraatiin jechuudha. Malee marsaa laguu yoo dhufuu didee yeroo isaa eeggatee yookaan yeroo isaa yoo dabarse yeroo hundumaa ulfi jira jechuu miti jechuudha. Kanaaf kana dogoggortuun qabdanii waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Kan sin faana ture Dr. Yoon Bashaanaati. Wantoota gaaffii isinitti ta'u koomentii nuuf kaa'aa. Viidiyoo kana immoo yoo jaallattan laayik, sheer gochuun nu cina dhaabbadhaa isiniin jenna. Yeroo gaarii qabaadhaa.